Mucayyoon kaameraan akka jiruun beektu jechuudha. Kutaa ishee keessa uffata ishee hundumayyuu yaafattee hojiirra oolte waan ta'eef uffata ishee bijaamaa ishee jijjiirrattee gara hirriba ishee deemuudhaaf paantii qofatti haftee uffata ishee ofirraa yaaftee otoo jijjiirrattu kaameraan akkasumatti ishee waraabe jechuudha. Madaam ishee dhoksitee kutaa ishee keessee jechuudha. Nagaan waaqayyoo lafa jirtatti isiniif haa ta'u. Hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii hannagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa akka taatan abdiin qaba isiniin jedha. Hammallee lafa jirtanitti nagaa taa'aadha. Rabbiin lafa isin jirtanitti nagaa guutuudhaan isin wajjin haa ta'u isiniin jechuun nan jaalladha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofaadha. Akkamittiin kaameraa kanallee kutaa keessan keessas ta'ee iddoo hojii keessanitti akka ofirraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Bakka kaameraan jiru isinitti agarsiisa. Kanaaf viidiyoo kana hamma dhumaatti hordofaa isiniin jedha. Aaraa kan dhuftan immoo subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabala. Akkasuma immoo maamila keenya taatanii kan jirtan obboloota keessaniif share gochuudhaan akkasuma immoo viidiyoo kana nama baay'ee bira akka ga'uuf like gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti godhaa isiniin jedha. Dogoggorri yoo jiraates waanuma kamiifiyyuu isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf ani jechuudha. Goleen jiraadhu kana keessatti waanuma takka isa namni shakku sana jechuudha. Amma namni madaamiin qoricha nutti gootee maallu gootee sana nutti gootee yeroo jedhani guyyaa tokko shakkii hin beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuuf otoo mana akkasii galee iyyuu waaqayyo na wajjin jira waan ta'eef homaa hin ta'u jechuudha. Akka namatti garuu isa namni of eegu sana waanuma takka sammuu koo keessatti yaadu jechuudha. Maaliif ofii kooti wanta akkasii namarratti badii akkasii waan hin yaadneef jechuudha. Namni yeroo baay'ee badii namarratti yaadne bakka wanta ofiisaatii hin goone sana ishaku jechuudha. Yeroo baay'ee keessuma jechuudha qalama fa'aa waan adda addaa jechuudha. Ampuulidhaan wali qabatee bilbilaan wali qabatee bakka haala garaagaraatiin jechuudha. Hamma teekinooloojiin baay'ateera waan ta'eef keessuma biyya arabaa kana keessatti kaameraa jarri achi keessa dhoosu jechuudha. Mucayyoo waan taatee hamma bilbila lama qabdichaadha. Bilbila guddaa kutaa ishee keessatti malee hin eeyyamanii fi kutaa ishee keessaa fuutee kan bahuu dandeessu bilbila isaan ittiin kallattii argatan bilbila Nookiyaa bitanii itti kennanii. Mucayyoon kun yeroo kutaa ishee keessaa qofa baatee yeroo kutaa ishee keessaa baatus ta'ee lafa kamittiyyuu bilbila xiqqoo kana jechuudha kan ishiin baattee deemtu. Sana booddee inni suni kutaadhuma ishee keessa ta'a. Akka kutaa ishee keessaa hin baane hin dhorkan jechuudha. Maal godhanii bilbila sana isaan jechuudha kan biteetti kenne bilbila xiqqoo sana achi keessa jechuudha kaameraa dhoksaadhaan kaanii jechuudha. Mucayyoon wanta ishiin gootu hundumayyuu jechuudha. Achi jechaadha kan ishee hordofu. Sana booddee mucayyoon akkuma carraa appilikeeshinii viidiyoon yookiis immoo kaameraan akka mana keessa jiru mul'isu gadi buuftee gaafa ilaaltu bilbilli harka ishee irratti iyyuu jalqabee jechuudha. Kanaaf obboloota koo dhugaa dubbachuu fi bara kana keessa jechuudha. Keessumaa gola namaa keessa jiraachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif wanta goonu kamiyyuu namaaf jennee miti jechuudha kan goonu. Amanamummaa keenya jennee hojii hojjannullee galfata waaqayyootu nutti laatee iddoo hojii kanas immoo waaqayyoodha jechuudha kan nu kaa'e waan ta'eef nuti nama gammachiisuuf jennee miti jechuudha kan hojjechuu dandeenyu. Dhugaa dubbachuuf ani gaafani hojii seeraan hojjedhee fi gaafan dadhabee immoo xiqqoo afoorfachaa olii garaagarummaa qaba jechuudha. Baay'ee tokko nan bibirradha jechuudha. Kanaaf nuti namaaf jennee waan namni nu ilaaluuf nama gammachiisuudhaaf jennee otoo hin taane ofii keenya jennee hojjanna. Haa ta'uyyuu malee hojii isaan irratti yoo nu ilaalan rakkoo hin qabu jechuudha. Nuti kaameraa namaa otoo hin taane kaameraa rabbii san uumee sodaachuu qabna. Haa ta'uyyuu malee garuu qullaa keenya jechuudha. Nuti kutaa keenyatti galleerra jennee waan baay'ee jechuun jira ka jechuudha. Namni uffata isaa jijjiirratee bakka waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Isaan yoo barbaadanii amma kana nuuf fira yoo ta'an xiqqoo yeroo turanii nuuf isaan diina jechuudha. Maaliif isaan kan nu jaalachuu danda'an amma bakka garaa isaanii akka garaa isaaniitti hojii isaanii hojjechuu dandeenyutti yookiis immoo hojjennuufitti malee gaafa waanuma xiqqoo ishee bakka wanta isaan hin barbaanne tokko tarii yoo dadhabnee hojii nutti ulfaatee yoo dhukkubsanne yeroodhuma sanatti bakka hamala nutti jijjiirrachuu danda'u jechuudha. Kanaaf tarii jechuudha nama hin beekan jechuudha keessa isaa namoonni baay'een madaamiin koo gaariidha ministeeriin koo gaarii waan akkasii jenna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaanii bifa lama nuuf qabu jechuudha. Gaafa achi nutti badanii
bakka maal jedhe isinitti maree kanaaf of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha qullaa keenya akka waraabne isiniin jedha maaliif xinnoo keenya irraa kaanee gaafa jabaannee barru irraa kaasnee haadhaaf abbaa keenya iyyuu warra yeroo hundumayyuu nu guddisanii yeroo hundumayyuu nurraa dhiqaa nu guddisan sanayyuu isaaniyyuu qaama keenya jalaa dhoofachuu qullaa keenya dhoofachuu jalqabne jechuudha kanaaf yeroo hundumayyuu jechuudha qaamni keenya akka godatti hin baane viidiyoon kutaa keenya keessa illee kan jiraatu yoo ta'e jechuudha kinoo appilikeeshinii naanna'aa jiru kana buufattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha hidiin kaameraa jedha jechuudha hidiin kaameraa daayirekti kanarraan kan hafe yeroo akkanatti buufattanii bantanii yeroo laaltan akka kinoo hamma harigaa jirtan kanatti jechuudha kan inni naanna'u yoo kaameraan mana keessa kan jiraatu ta'e qalama hadii jechuudha qalama hadii mul'isee inni yaa hin xiixa jechuudha garuu kaameraan mana keessa hin jiru yoo ta'e akka kanatti nanaanna'ee baay'ee ture jechuudha kan inni dhaabatu kanaaf iyyuu jechuudha kaameraa appilikeeshinii kana gadi buusatoo kutaa keessan keessas haa ta'u bakka deemtan kamittiyyuu jechuudha ilaalaa isiniin jira maaliif baay'ee barbaachisaadha jechuudha obboloota koo of eeggannooni keessumaa obboloonni biyya namaa keessa jirru jechuudha hufgatuu hin qabnu alagaa gidduu jirra haadhaaf abbaa keenya gidduu miti alagaan immoo namaaf na'u jechuudha dhugaa rabbii jechuudha namni hamma ta'e gara laafina qabaatu yoo jiraateyyuu badaa akkas badaadhuma namaaf hin dhiigu isiniin jedhaan kan baay'ee jechuudha nu mararfatu haadhaaf abbaa keenya malee isaan halagaadha waan ta'aniif akkas badaa miti isiniin jedha kanaaf iyyuu jireenya keenya of eeggachaa jiraachuu qabna isiniin jedha tariitu jechuudha viidiyoon keenya waraabame akka tasaa googilii irratti illee gadi lakkisuu danda'u viidiyoon keenya immoo googilii irra galeera jennaan bare jiraannu hunduma irratti googilii sanarra baduu hin danda'u nuti yoo darbine iyyuu dhaloota dhufantutti darbe qaama keenya illee ilaaluu danda'a kanaaf jechuudha golee jiraannu keessatti kaameraa yoo jiraate buusatoo ilaalaa isiniin jedha wanti nani har'a isiniif dabarsu kanadha wanta yeroo hundumayyuu ofii kiyyaa jechuudha itti fayyadamee argee fi wantan ofii kiyyaa bakka isiniif fayyadama jedhu hunduma isaayyuu fidee isin biraan ga'aa jira dogoggorri yoo jiraate immoo adaraa waaqayyoo na of galchaa isiniin jedha baay'ee isin jaalladha amma viidiyoo biraatti walitti dhufnutti turtii bareeda qabaadha baay baay